Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota keenya kam jirtu nagaa keessanii nagaa kota alhamdulillah har'as alhamdulillah rabbiin nagargaare jennaan meeshaalee kana akkuma argu jirtan kana hunda isaa jechuudha hojjechiisee kan obboleettii keenya tokko jechuudha maatii isheetti ergeetiin jira jechuudha alhamdulillah kun akkuma argu jirtan kana fakkaata wallahi meeshaan kun maashaallah jarqee arabiyaa majeesiin kun baay'ee tokko bareeda jarqee kana nama hedduutu jaallate amma yoonaatti gara nama 10 wayii hojjechiifate alhamdulillah anas rabbiin gargaaree amanamummaadhaan jechuudhaaf jejootun taane itti dhimmee akka kootitti hojjechiisee fi har'a kun akkuma argu jirtan dadachaa seen jira maatiisitti akka dhaquu taasisee jira jechuudha isinillee akka itti gammaddu abdiin qaba akkuma argu jirtan isa kana baay'ee bareeda wallahi maashaallah hedduun af ta'e kun immoo kan biraati hedduu tokko bareeda akkasumas namoonni haja jechuu barbaadan hello naan jedha lakkoofsa WhatsApp asirra isiniif hin ka'a yeroo hunda ijoolleen tokko lakkoofsa kan kennuuf kaa'e jettu lakkoofsa WhatsApp kooti asirratti isiniif hin ka'a jechuudha asirra akkuma gurgurtaa isiniif kaa'eetiin jira kuno asirra fudhadhaati WhatsApp dhaan naan dubbadha yeroo hedduun kan hin fayyadamu WhatsApp himoodha waan ta'eef kun immoo BBC jechuudha baby bibbichuudha maashaallah kun hundisaa sadii jechuudha muluu sadii kun feestaalii keessa jira guutuu jechuudha kan tiraasii 12 fi kan firaashii 4 akkasumas beebii bibbichuu firee jaajaa qaba jechuudha sadan saayyuu akkasumas sufuraan qaba sufuraa bichuu kan gabatee isheeniitiif sufuraa guddaa qaba akkasitti gaa kunoo hojjetamee xumuramee jechuudha inshaallah kanaaf egaa namoonni ajajachuu barbaadan ka WhatsApp amma isiniif kaa'an naquunnamuu dandeessu jechuudha shakki tokko malee amanamummaadhaan warri naannoo biraa fagoo ta'e yoo maatiin keessan dhufee fudhachuu danda'e hojjannee silkii isaanii kennitanii fan isiniif fudhachuu danda'u yoo immoo kan akkuma jalqaba isinitti hime jechuudha amma dura himeen ture naannoo kana ta'e naannoo aggaaroo kana keessa ta'e kan baajaajii kaffaltanii ennaan isiniif geeffama jechuudha akkasii manatti isiniif geeffama jechuudha ijoollee hedduufillee geesseen jira akkasii kaa kabajamtoota daawwattoota kiyya qaalii kun akka argu jirtan sufuraadha kun immoo BBC bibbichuudha isboonjiidha kanaaf egaa muluun isaa meeqa hojjettan ammoo gatii isaa gaafachuun keessanii nafuu jarri kuni akkuma agartan kana kun hedduu miidhagaa muluun isaa carqii tiraasii 12 fi carqii firaashii 4 birrii 1700 hojjetama jechuudha beebiif sufuraa malee birrii 1700 hojjetama hubadhaa sirriitti hedduu tokko bareeda lafarra shamee akkama kana miti jechuudha akkuma argu jirtan kana cidaatii qaba kanaaf egaa gatiin isaa 1700 jarri kee shandurii ammootu jarri arabiyaa maleesii warri duraanii immoo jarri carqiin jedhaan dabaleeyyuu duraan 5,000 ture amma 5,500 ta'ee jira jarri jechuudha akkasii daawwattoota kiyya kabajamoo kana fakkaata gaara rabbi nagargaaree jennaan meeshaalee kana hunda qarshii gara 30,000tiin jechuudha 31 wayitiyyuu tirfii way qaba kana 31tiin hojjechiisee xumuramee deemera jechuudha alhamdulillah kanaaf egaa namoonni jechuu barbaadan ammaaf arafaan fira waan ta'eef arafaa booddatti ni barbaadan heloon jechuu dandeessu nagaan naaf tura